diti bumma jira. Bangkale. Sen antel. Sen abantara. Jira. Diti bumma tan. Sila maratu fayyaw sila everybody. Welcome. What's up, bro? Style, Anday. Style. Bos lu kagak? What? Lu kagak busi? I am artist. I am famous. Ya nabat. Lu kagak busi nged? Yeah, no problem. Style. Stylish bote am jirtukan so dinde washi. Serantai. Yeah, abnormal. ችግር Amma ga English apa amaranya kata borok tulis ya amma. Afan Oromo betami. Afa Oromo nakka seran. Ol jadi tan. What? No problem. Yeah. My heart. Badar apa? Kok ini cukup? Amma style kan kegefatte? Lu kagak pusing ya bales. Nabarateti yaa yeroo baay'ee style kiyya. Oh si barate moto yu? Kuni style kiyya waan nabarateef bakkuun dattuyyuu akkanuma kuni muudii kiyya. Akkanatti taa'uun kiyya kuni muudii kiyya. Yoo sitti hin tolle rakkoon takka hin jiru. Natti hin tolle taa'e seera. Yaa rakkoon takka hin jiru. No problem. Amma qalbii kan kegeeffatte? Style kan kegeeffatte ne? Style, style. No problem. Style. Kana artist jechuun muudii ka qabu. Koi kasi gaafadhu. Yaa. Artistii fakkaattu koi maraattu keessa baatee dhufte maali? I'm normal. Amma koi dorgomuu dhuftee mi? Yaa. Diraamaan dorgomuu dhufte moo artistii sirbaan dorgomuu dhufte natti? No dramatic music. Afaan Oromoo dubbadhu sin jedha. Maraattu jechuudha. Ayyee. Biyyoota alaa biyyoota gurguddaa Kanaadaa, Firaans, Awustiraaliyaa. By the way, bakkuma deemu hundattuu namni baay'ee na jaallata. Maaliif istaayilii kiyya kana na jaallatan? Namni si jaallatu eega maraattu jaallatee eenyummaa mataa isaatu maraattu qo'i kan saniitti deebina amma waan dhufteef ka'i daddabi. No problem. Kanaani bakka muuxannoo baay'ee qaba. Muuxannoo bakka baay'eetti sirbeera. Sirba kiyya immoo namni baay'een hin jaallata. Garuu immoo na hubatuu hin danda'a. Sirbu kanneen yeroo baay'ee sirba jaallatamaa jedhee an baasuu namni naaf hin laata. Yoo fakkeenyaaf iddoo garaagaraa biyya Faranjii, Awurooppaa, Araboota kanneen keessa dhiisi rakkoon qabu. Bakka hundattuu deemee dorgomeera. Garuu carraan ta'ee nan dabarsa. Nan dabarsine? Kanaaf ani yaa'u biyyoota garaagaraati irratti deemee. Afaan hanna haasaarta moo harkaan haasaarta? Harkaan gattaa afaan hin qabu. Yaa no problem. Anamma biyyoota garaagaraa. Afaan Oromoo naqaa isin jedhaa biyya. Biyyoota garaagaraati irratti konsertii baay'ee irratti deemeera. Konsertii baay'ee geggeesseera. Konsertii geggeesse kan irratti immoo biyyoota akka Afrikaa keessallee Ameerikaa, Kanaadaa, Awustiraaliyaa, Awurooppaa kanneen fa'aa keessa deemeera. Qoy ati Awurooppaa Keeniyaa keessa deemuu miti Arabummaa deemte. Arabaan amma yoo dhugaa dubbanne Arabaan asitti amma yoo xiqqoo haalli natti nan mijatu dide shaaworii fudhatuuf Araba Dubaay fa'aa gisee tokko bashannanaaf yoo beelee fa'aa agartee sa'aatii qursii yennoo fa'aa ciree dabbaran jiraan izaa ajjeenu achi deemeet Araba deemeet shaaworii illee achi fudhaa. This is normal. Namni maal jedhee maraattu? Ati maraattu beemu mataa kan keetu? Yaa namoota nan beekne biratti maraattu ta'uu danda'a. Gini immoo ani immoo maali? Muudii kiyyaan deema. Namni hunduu muudii addaa qabaa mire. Ani muudii addaatiin deema. Amma na dorgomsiisuu na fiddanii. Amma dorgomuudhaaf dorgomuu dhufe. Dandeettii an qabu dandeettii sirbaati. Sirbi kiyya isin galuu danda'a isin galuu dhabuu danda'a. Isin galaan kanaaf immoo an gara sirba
gara sirba kiyyaatti. Luka gabbuu siin jedhaan jiru. WhatsApp. Amma oduu kijibduu si maqaan kennu nahi. Koi maqaan kee banqalaati mi? Yeah, this is your name. Afaan Oromoo naqqaaqii siin jedhaan jiru. Maqaan kee akkuma maqaa baay'ee qaba. Biyyoota deemu kan inni irratti iyyuu maqaa baay'ee qaba. Amma koi dorgomuu dhuftanii? Yes. Hin dorgoma jennaan kayitoo dorgom. Beekamtii maalii qaba jettee ammas teetteetti ofi dhaagin. Afaan Ingiliffaatii fi afaan Amaariffaa ammas teettee xooborootu kanaaf beekamtii baay'ee qabetta. Atan malli beekamtii lasaanaa wanti na caaltu jiru coggaarra. Dhufte koi kee. No problem. No aku Yeah, kau boleh pak. Hawin bareeddu intala. Hawin bareeddu intala. Bareedduun qal'oo intala. Si fudhee gala. Baba makan. Nanti kan. Maal jedhaan? No problem. This is music. Afaan Oromoo qaati. Kuni Iddoo muuziqaa. kana sirra dhoos afaan Oromoo qaati hin jedhee sitti magisee Kuni maal? muuziqaadha moo muuziqaa miti? Kun jilba muuziqaa keessaan jiru sitti maal? Jilba muuziqaa? Jilba muuziqaa keessaan jiru. Kana dhiisee amma muuziqaa biraan qayyaratte qayyara. Bareeddu qal'oo. Bareeddu si jedhee mana bahee. Bineensa of nyaachise. Jaaladhee dhabuu ani. Taari gad. Maala kan kuutaa amma meela aarii maal irraa qabda lafa kana? Yeroo baay'ee muuziqaa kiyya namaan galuu fi biyyoota Awurooppaa fa'aa keessatti illee biyyoota baay'ee keessatti dorgomaa ture muuziqaa kiyya immoo Koi kaasi gaafadhu. Biyyoota kamiin keessa dorgomaa turte meela? biyyoonni keessatti dorgomaa ture. Konsertii baay'ee irratti Ameerikaa keessa yeroo baay'ee yeroo zurii 3-4 deddeebi'ee dorgomeera. Kanaadaa, Awustiraaliyaa, Awurooppaa naannoo kanneen hunda keessa bakka baay'ee kanneen Koi waa si gaafadha. dorgomeera. Koi waa si gaafadha. Amma ka dorgomte kanneen keessaa meeqa irra baatere natti himi. Kan isinii maaraan waan baay'ee nama gaddisiisu achi keessatti illee guyyaa tokko darbeen beeku. Hin dabarre gaafa hundaa muuziqaa kiyya kana namaan galuuf nama seera gattaa'ee hubate malee hin galuuf waan ta'eef na kuffisanii achitti illee carraan naaf hin taane. Anillee biyyi guddattee ginoo ka 0-0 si baafte. Anillee 0 si ta'a. Narraa bahi. What? Waatii ta'e, sa'aa ta'e, qotiyoo ta'e wanti beeku hin jiru dabdabshiiti. Bainarraa. Titinaa furamanii. Bainarraa. Ilaalchisuudha. Koi waa sitti maa. Kun amma rakkoo hin qabu. Koi waa sitti maa. Hubannaa dhaboo keessanii malee kun muuziqaan akkanaa kun muuziqaa akkanaa kana namoonni hin beekan. Namoota gurguddoo beekan. Kan amma isin na kuffiftaniif illee ani mooraalii yaannoon kiyya amileen kiyya cabuu hin danda'u. Kuffuuf illee dabaluullee wanni ni jiru. Are you understanding? Afaan Oromoo naqqaaqii hin jedhee. Ati amma sirba ammatti kan galiitii warra kan keetii re'iin gayyaasii re'iin hafuu dhaabadhu sirbi. Dhageette kana narraa fudhadhu amma narraa bahi. ችግር የለም። Bainarraa kota narraa baasa. Bainarraa. No problem. Maraatuu namaa na fide waan illee oofee hin badiyan. Safara artiistii dhiyaatu hin qabu kun qoshaashaa sareen maal nahi kun abbaan taraa kaminni. Shilliftuu seen. Sila guyyaa maraattu immoo kakaan caaluu dhufe maal kaanii boonte. Sila qoyii guyyaan ka maraattu immoo artistii mul'uun maraattu. Nagaan ta'i. Akkam jirta? Ta'i homaan ta'u ta'i. Inteenna? Ta'i gal. Kuni maaliin bifa ofitti dhattee deemte? Kuni akkanumatti karabatii kaa fakkaatu. Ishiika.
jara kanneen baay'ee hojii qaquun barbaachisu uffata kan keessa aduucha. Meeshaati maaliin dorgomuu dhufte? Ani taatota aartii keessatti waa'ee dhimma aartii irratti Shubbisa moo maaliin artistii moo diraamaa moo tu maaliin natti? seenessaaf akka seenessaaf akka Garuu biikisee. garuu jirutti Seeni kai. hayyootodha mata duree isaa hayyoota harmeeto harmeeto maaluma siif ta'a deesseetu waa mara badhaatu waa hundinaaf taatee lubbuu ishii naaf laatte ana guddisuuf jecha waa baay'ee naaf taate sila maaluma galata kee kana maalumaan galchan Koi sila mucaan dhugumaan fadhaan irra ta'e mucaa gadhaanne. Koi ati dhugumaan nuti moo? lakkin duun ni jira Mana bootariam. Mana harmeetu siifan dirri fadhaan irra ta'e dagalatiif ta'an irra ta'e dachasiif ta'an irra ta'e hayyoota siifan dirri fadhaan irra ta'e kan raduche. dagalatiif ta'an irra ta'e hayyoota harmeetu maaluma siif Amma hayyoo yoo jedhamee maqaa isaatti guddaa ibada haadhatu anatu siif hayyoota harmeetu badhaatu waa mara du'aadhatti jaallan irraa haftanii maaluma haftanii mucaa gadhaabi. bada hayyoota Kana maal keessummaa si deema? hayyoota Kun kan keessa aduuchaan beekan. Amallee malee nyaata. maaluma siif ta'an yoo badhaatu ta'a siifan jira hanga dhuma lubbuu kootaan galabsee kootiin jiru siifan jira waa hedduu galanni guddaa ayyoo naaf jiraadha dhuggaa kuma naaf jiraadha eessa taranii akkana nama godha olleen jira